Mama. Ayo. Imma. Dede. Harme. Akko. Mama. Harme. Ayo. Deessuu dugda madaa harmee armaannanii. Ayo. Haadha qe'ee guddaa guddisee qananii. Ishee haadha qe'ee koyetti haadha maatii. Mama. Ayo. Imma. Yaa Rabbi harmee koo amaanaa koo nyaatin. Hello ma. Maali yaa mucaa koo maasa galeen kee badee. Baay'ee si yaadeera. Fayyaan kee akkam? Ammayyuu humna dhuftaree. Dhaggeeffatamtu dhageessifattu arjaa lubbuu kennitu. Sagantaa raadiyoo haadha maatii. Sanbata duraa yeroo hundumaa waaree booda sa'aatii 10:00 hanga 12:00 Hiyoobii miidiyaa foorooliin qophaa'ee karaa AMN FM 96.3 isin bira gaha. Harka fuudhee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kun garee hiyoobii miidiyaa foorooliin kan isin bira gahu yeroo hundumaa qophii haadha maatiiti. Qophii haadha maatiitiin sanbata duraa yeroo hundumaa sa'aatii kanaa eegallee egaa sa'aatii 12tti isinii waliin kan turru qophii keenya eegalleetu kan nuti jirru. Baga nagaan dhufte Roomi. Egaa qophii keenya eegallee jira dhaggeeffattoota keenya torban nuuf fagoodha. Eeggataa turreetu torbanitti yeroo tokko deebinaa dhaggeeffattoonni keenyas akka isaan nu yaadan abdanna. Qophii haadha maatiitiin yeroo hundumaa dhimmoota haadhaa dhimmoota hawaasummaati kan nuti eeggannu. Dhimmoota hawaasummaa dhimmoota maatii wajjin wantoota wal qabatan irratti hojjenna. Egaa kuni yeroo hundumaa akka nuti qophoofnee dhufnuuf wantooti nu kakaasan ajandaalee gurguddaatu jira. Isaaniin qabannee har'a dhufnee jirra. Yoonaas Mangashaatiif Roomaan Efreem isin keessummeessaa isin faana turre dhaggeeffattoota keenya. Egaa kanneen nu dhaggeeffataa jirtan immoo yaada nuuf kennuudhaan yoo nu waliin turtan hedduu nutti tola. Toora bilbila keenyaatiin yeroo hundumaa kan isin nu argattan hiyoobii miidiyaa for all duwwaa 9636565 duwwaa 5 irratti karaa teelegiraamii keenyaa danuu barreessuu dandeessu. Akkasumas SMS keenya 8288 irratti yaada keessan nuuf qoodaa jenna. Irra deebi'uudhaanii egaa Roomii. Yaada qabanii akka isaan biraan ga'an asumaan isaanitti himuudhaan jalqabnaa. Egaa sagantaan keenya haadha maatii dhimma maatii wajjin wal qabatu yookaas immoo dhimmoota haadha yeroo jennu gaa maatii hundaati biyyadha. Yeroo hundaa akkuma jennu jechuudha. Waa'ee dhimmoota guddisa daa'immanii wajjin wal qabatu wantoota tokko kaasuuf yaalla. Egaa daa'imman guddisa gaariitti yookaan immoo akka qajeelchanii guddisuu keessatti ga'ee maatiin qabanii akkasumas daa'imman irraa maaltu eegama wantoota baay'ee kaasaadha kan nuti torbanii gara torbaniitti dhaggeeffattoota keenya waliin turru. Har'as daa'ima guddisa gaariitti qajeelchuuf wantoota barbaachisan wantoota muraasa kaasuu yaalla. Jalqaba irratti ijoollee yeroo guddisanii akkuma yeroo kamiyyuu jennu ogummaa barbaachisaa waan akkuma salphaatti yookaan immoo gatiidhuma ijoollee godhannee waaqayyo nu eebbisee fi wanta isaaniif kenninu qofa miti. Haala mijaa ijoollee ofiitiif uumuuni yookaas immoo amma ijoollee gaafa godhatanii waaqayyotu namaa kenna. Gammachuu guddaadhaan ijoollee simannaa namoonni yaa'anii dubbisanii haadhaaf maatiidhaanii baga gammadde jedhanii wantoota baay'eetu jira gaa. Sana qofatu hin taane akkamittiin guddisuu qabna yookaas immoo daa'ima keenya yeroo isaan of beekuu jalqaban irraa kaasanii maal isaaniif gochuu qabna isa jedhu namoonni maatii baay'een itti yaadu wantoota kana namootni ta'anii karoora baasanii waa'ee ijoollee isaanii yaadanii natti fakkaata namoota muraasa ta'uu malu. Kanaaf haala mijaa ijoollee keenyaaf uumuudha. Odeeffannoo tokko akka agarsiisanitti waa'ee maatii irratti qophaa'anii simachuun akkuma jiru ta'e bara 1970mootaan duratti qorannoo gaggeeffame tokkoon abbootiin waanuma guddisa daa'immanii yoo hedduu hin beekanidha. Abbootiin dhiyeenya kana 1970mootaan booda haadha gargaaraniitu daa'imman guddisuu taphachiisuu guddisa daa'immanii irratti hirmaachuu akka jalqabanidha. Yuunivarsiitii Amsterdamitti qorannoo gaggeeffame tokkodha. Namni Maariyaam Bekermaan jedhamu qorannoo walitti fufiinsaan gaggeesse kanaani
daa'im tokko abbaa fi haadha qabaatullee itti gaafatamummaan isaanii parsantaa 99 ta'uu kan haggamu dubartootaan yookaan haadholiidhaan ture bara 1970 duraadha. Abbaan dhibbeentaa tokko duwwaatu. Utuma seenuu nafteeti guutummaa ta'eera wanti hafeen jiru. Waan muraasa tokko jechuun yaadigamee jechuun maqattiima. Maqaadhuma. Mucaa abaluu jedhamu sanarraa kan hafee wanti biraa hin jiru. Amma abbootiin fooyyessinirraa kanaaf ijoollee qabxiin ati kaaftee amma ijoollee godhachuutiin dura qophoofnee guddisa daa'immanii irratti hubannoo akka qabnu qophaa'ummaa keenya irratti ilaaluu akka qabnudha jechuudha. Kana dhaggeeffattoonni keenya irraa akka isaanii hubatan abdannaa ililchinee akkuma simanne garuu immoo guddisa daa'immanii irratti wantoonni itti yaadaman ni jiru jechuudha. Iddoo tokko tokkotti keessumaayyuu dhala godhachuu isaaniitiin durayyuu wantoota ittiin guddisan qofatu hin taane akkamittiin akka guddisan illee namoonni yaadan baay'eedha. Amma wanta haala qabatamaa naannoo keenyatti arginu irraallee yoo kaasne akkuma namoonni baay'ee dhimma kanaaf dantaa hin laanne jiranii dantaa dhabuus jechuu dhiisuu dandeenya jechuun wanta kanaaf iddoo dhabuutu hin taane baabeen jireenyaas ta'uu mala garuu namoonni baay'ee fageessanii waa'ee ijoollee godhachuuf jedhan kana waan ittiin guddisan qofatu hin taane ogummaa ittiin guddisaniif namoonni dhamaanis akkasuma jiru. Kanaan dabalata miira isaanii hubachuu ijoolleen egaa xaba isaanii keessatti waan agarsiisan keessatti wanta baay'ee keessatti waanuma iddoo itti ilaannu si'a baay'ee miira isaanii sana garuu hubachuun ijoolleen keenya akka isaan konfidensiidhaan guddatan yookaas ofitti amanamummaa akka isaan qabaataniif illee isaan deggera waan ta'eef miira isaanii sirriitti hubachuun waan isaan nurraa eegan guutuu. Egaa namni akkuma mana isaatti jiraata ijoollee isaa guddisuudhaaf bu'ee ba'a waan ta'eef wanta muraasa kan ijoollee keenya gammachiisu kan ijoollee keenya karaatti nu deebisu waan ta'eef wantoota sana illee ilaaluun maatiirraa baay'ee eegama. Baay'eetti miira hubachuu yeroo jennu ijoolleen abbaa isaanii baay'ee fedhu wajjin taphachuu haadha isaaniis maatii isaanii wajjinis garuu. Hifannaadhaan yoo yeroo isaan tapha isaa barbaadan itti utaalan qolee isaarra yaabbatan yeroo isaan akka tokko itti ta'an itti argaman kan abbaan irra utaalee darba'ootee umurii waggaa 3 gaditti dhiibbaa ittuumu akka jalqabudha. Ogeessonni xiinsammuu kan isaan ka'anii sanaan booda ijoolleen kun kan dhiibaman ta'aniitu xiinsammuu isaaniitti guddatu keessumaa amma. Qorannoowwan garaagaraa yeroo ammaa gaggeeffamanitti ijoolleen abbaa isaaniitiin hin kunuunfamne keessumaa ijoolleen dubaraa abbaa isaaniitiin hin kunuunfamiin guddatan gaa'ela isaanii irratti hiriyaa filachuu irratti illee dhiibbaa akka inni qabu. Akkasuma haadha isaanii wajjin warri hin guddanne gara abbaa isaaniitti hiikan immoo haadha warraa isaatii wajjin hariiroo inni qabu. Dhiibbaa akka uumudha. Kanaaf haaluma tokko guddisa gaafa jennu waggaa 3 yookiin waggaa 5 hanga 18tti qofa kan duukaa deematu hin ta'in umurii guutuu waan duukaa jiraatu akka ta'e kaasu. Kanaaf miira isaanii hubachuun wanti jalqabaa baduu umurii isaanii guutuu irratti dhiibbaa waan uumuu fi maatiin kana ilaalcha keessa galchuudhaan sirriitti irratti yaadamuu dhimma qabudha. Yeroo kennuu fi wanta baay'ee itti qabamuu dandeenya hojiin jira yeroo dhabuu dandeenya yeroo tokko tokko immoo hojiin dirreellee hin jiraata maatiirraa adda ba'anii iddoo adda addaatti fagaatanii jiraachuun jira. Haala amansiisaa qabaachuu danda'a maatiin garuu immoo ijoollee isaaniif yeroo kennuudhaa fi sababii tokkoyyuu isaan qabuun irra hin jiru. Sababiin isaa wanti nuti har'a balleessinu yookaan immoo maatii wanta inni har'a akka salphaatti ilaalu jireenya isaanii akkuma tamma jettee jireenya isaanii gara boriitti illee yeroo maatii dhaabbatanii yeroo gaa'ela keessa galanii ijoollee isaaniif illee bor gaafa ijoollee godhatanii sun irra deebi'a waan ta'eef wantootni akkasii akka irra hin deebinee fi maatiin akka. Of eeggannoo gochuu qabu. Yeroo baay'ee amma nuti jireenya keenya keessatti jireenya haarii miti abbootiin yeroo jireenya haarii nuti ijoolleen rafanii nu eegu torbee kana biloo wajjin waa hedduu kaafneerra abbaa ta'uudhaaf qophaa'ee kan jedhu mata duree tokko jalatti namni tokko jireenya isaa ijoollee isaatiif dhiyeessuuf nyaata uffata mana barumsaa isaanii waa hedduu fuuldura isaaniitiif waan mijatu dhiyeessuudhaaf hin kaata utuma jedhu garuu. Miira isaanii fi qalbii isaanii kan dhabu yoo ta'e abbummaan isaa guddaa ta'e sammuu isaanii keessatti hin guddanne yoo ta'e waan inni horate kunillee isaan biratti booda gatii dhaba akka malee yeroo dhaalchisu illee waanumti inni dhaalchisu kuni dhamaatiinsaa hedduu mari'atamee irratti naasamne waan ta'eef. Qabeenya qofa miti kan dhaalchifnu miti duudhaa eenyummaa dhaalchifna ilma eenyuuti jedhamu waan ta'eef kanarratti baay'ee yaaduu akka qabnudha jechuudha.
torbees kaafne irra dhimma kana. Yeroo hundumaa sagantaa keenya qophiiwwan jijjiiran irratti akkuma kaasnu yeroo hundumaayyuu ka'ees waan hin dhumneefi egaa yeroo hundumaayyuu dhimma ka'uu qabuu fi maatummaan biyya waan ta'eefi wanta qajeelaadhaaf yookaan immoo yeroo itti laannee sirriitti ilaaluu qabnu waan ta'eef irra deddeebinee kaasna. Dabalataan immoo deeggarsa ogummaa yeroo barbaachisu kennuu fi ammas yaa tokko yeroo dhabuurraa kan ka'e akkuma amma dubbachaa oolee ijoolleen keenya yeroo isaan mana barnootaatii hojii manaan kennamee fi gara manaatti deebi'anii wanta humna isaanii ol ta'e maatii wajjin hojjetu mitiire sana fa'aa yeroo dhabuudhaan yeroo deeggarsa ogummaa kennuu fi dadhabuu tokkoffaa barnoota isaanii irratti dhiibbaa uumaa jirra lammataa immoo akka isaan nutti namanne illee gochaa jirra kanaafiyyuu ijoollee keenyaaf deeggarsa ogummaa yeroo barbaachisutti kennuufiin baay'ee murteessaadha. Keessumaa amma hojii manaa waan salphaadha maatiitu mallatteessee ergamtee mana barumsaatti yeroo hojii manaa kennamuuf tariitii mana barumsaa hunda ta'uutii dhiisuu danda'a. Mallattoon keenya sun ijoollee keenyaaf baay'ee murteessaadha. Namni biraan ati cimtuudha kanan argatte ati baay'ee hojjettaa ati barattoota hundumaa irratti tokkoffaa bahuu dandeessaa ittiin jechuu fi abbaafaatti ittiin jechuun garagara ijoollee miira. Walitti qiinsa aantummaa nuti isaaniif qabnu onnee isaanii keessatti hamilee nuyi isaaniif laachuu dandeenyuu fi namni biraan laachuu fi danda'u tokko hin ta'u. Kanaaf namoonni baay'een dhimma kana guddisanii in ilaalan ta'a. Kanaaf itti yaaduu qabna. Yeroo hojii manaa isaanii hojjennuuf dhabuu hin qabnu. Dhabuu hin qabnu dirqamadha. Akkasumas illee ofitti amanamummaa isaanii guddisuu kana keessatti maal fa'aatu jira yaadanii dinqisiifachuuni. Waanuma isaan godhan kana dhimmuma ijoollee godhanii ilaaluurraa tarii dandeettiin isaanii achi keessa jiraachuu danda'a wanta gara isaaniitti caalaatti jigan sana sirriitti deeggaruu fi dinqisiifachuu kanan dandeessa jechuuniin haadhaaf abbaarraa gaafa dhufu ijoolleen alatti illee ofitti amanamummaa sirriitti horatu kanaafiyyuu waan isaan godhan isa qaban sana isaan beekan caalaa akka isaan beekan sirriitti hubachuun gargaaruun dinqisiifachuun jabeessuun maatii biratti baay'ee dirqama kun. Borii isaanii agarsiisa. Dhugaadha. Baay'ee itti yaaduuti qabna jechuudha warri maatiin waggeeffataa jirtanis torban kana egaa ji'a kana dhimma guddisa daa'immanii irra kan jiru. Irra deddeebinee kaasna waa'ee daa'immanii guyyaa kaleessaatti biiroo dhimma dubartoota daa'immaniif hawaasummaa magaalaa Finfinnee deemnee turre gareen Hiyoobii miidiyaa dhimmoota kanarratti maal hojjetaa jirtu jechuudhaa fi waa hedduu nu kaasan. Biiroo dhimma dubartootaaf daa'immanii yeroo jennu hubannaa nuti kanaan dura qabnurraan addatti dhimma daa'imman irratti wanni isaan hojjetan magaalaa kana keessatti akka biyyaattis jechuudha. Waan hamilee namatti toru baay'ee jira. Yeroo baay'ee dhimma dubartootaa dhimma daa'immanii yeroo daa'immanuma karaa irratti kufan abbaa fa'aadhaan qabne waa tokko yaadna. Daa'imman nuyi mana keenyaa guddifnu hundumtuu isaan ilaallata. Kanaaf isaan wajjin haasaa nuti taasifneetu jira keessummaa godhannee har'a kallattiidhaan ture silaa istiidiyootti kan isaan argachuun nurra ture haala hojiitiif waan tokko nu argamuu hin dandeenye garuu yaada qaban isaan mariisifnee jirra yeroo bal'aa isaanii wajjiniin fudhannee jechuudha. Gara isaatti darbinaa jechuudha. Ta'ugaa biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immaniitti obbo Andu'aalem Taaffasee Daayirikteera kunuunsa mirga daa'immanii yaada bal'aanuu kennanii sana dura garuu sirba tokko sinafiirree isa booda sagantaan itti aanutti fufaa jechuudha. Hayyee dhaggeeffattoota keenyaan wajjiniin tura SMS'n keenya 8288 yaada keessan nuuf qodaa egaa turtii isaanii wajjin taasifne sirba kanaan booddee isinii biraan geenyetu. Boodarraa nu walitti deebinaa ammallee nu faana tura. Ati dura tuti anni sarara kawa hamilena
bootaalti lubbuu yoo si garte akkuma waanaati jireenya bootaate gammadee bootaalti lubbuu yoo si garte akkuma waanaati jireenya bootaate askootu natti marta shiruuba askootu natti marta shiruuba yoo si nagaree yoo dandadiimu tante onte mataa kiyyaa gobba taphaadhuudhaan kofle nama oduun jibba nama oduun jibba. Dafine gotu yadama walala amarti jalala arransi kayado kadiwa totu ormati gimada amarti jalala arransi kayado kadiwa totu ambati gimada askotu nati matu shiruba askotu nati matu shiruba yoo si nagaree yoo dandadiimu fedhin tante onte mataa kiyyaa gobba taphaadhuudhaan kofle nama oduun jibba nama oduun jibba. Talitu jiruuti na duraan dhaabamin lubbuun si hawwatati. Waasitu onne talitu jiruuti na duraan dhaabamin lubbuun si hawwatati. Askootu natti matu shiruuba askootu natti matu shiruuba yoo si nagaree yoo dandadiimu. Fedhin tante onte mataa kiyyaa gobba taphaadhuudhaan kofle nama oduun jibba nama oduun jibba. Zapata sitaye muditerra pole
Gabbamuusi harkuuf ollaa keetii kaalee hundee jiruuti yaa akkam yaa jaalallee. Gabbamuusi harkuuf ollaa keetii kaalee hundee jiruuti yaa asham yaa jaalallee. Askootu natti matu shuruuba askootu natti matu shuruuba yooti nagarree yoo danda'ee. Tante onde matake ya goba tabadoodhaan kople nama odonde nama odonde bo. Mama. Ayo. Dede. Harme. Akko. Mama. Harme. Ayo. Haati maatii hortee biyya tokko taati. Haadha maatii biyyaa biyya haadha maatii. Haadha maatii. Sagantaa raadiyoo haadha maatii. Sanbata duraa yeroo hundumaa waaree booda sa'aatii 10:00 hanga 12:00. Hiyoobii miidiyaa foorooliin qophaa'ee karaa AMN FM 96.3 isin bira gaha. Haadha maatii. Haadha maatii. Haadha maatii. Dhaggeeffattoota keenyaa kan dhaggeeffataa jirtan qophii haadha maatiiti. Egaa torban 3 darbanii fi dhimma guddisaa daa'immanii irratti dubbachaa turreetu kan nuti jirru. Amma immoo magaalaa Finfinneetti biiroo dhimma dubartootaa daa'immaniif hawaasummaatti argamna. Biiroo kana keessatti dhimma daa'immanii irratti kan hojjetan daayirektara eegumsaa fi kunuunsa mirga daa'immanii obbo Andu'aalem Taaffasee waliin jirra. Akkam jirtu? Nagaadha. Egaa dhimma daa'immanii irratti kan nuti mari'achaa turre mirgaa fi eegumsa daa'immanii irratti kunuunsa isaanii irratti bal'inaan kan isin hojjetaa jirtanii biiroo keessaa dhufnee isin daawwanneetu kan jirru. Magaalaa Finfinneetti mee irra jireessaan hojii isin hojjettan maal fa'ii gabaabinaan? Galatoomaa dhuftanii daawwachuu keessanii akka magaalaa Finfinneetti biiroon keenya jechuun biiroon dhimma dubartoota daa'immanii fi hawaasummaa hojii adda addaa hojjetaa keessattuu daa'immanii irratti sagantaa 2 qabna yookaan immoo dipaartimentii 2 qabna kan daa'immanii irratti hojjechaa jiru. Tokko daa'imman umriin isaanii hamma waggaa 7 kan ta'an irratti kan hojjetu jira. Maqaan isaa Early Childhood Development Program Directorate jedhama. Inni lammaffaa immoo Child Right Protection and Care Directorate jedhama. Directoroonni lamaan kunniin daa'imman irratti hojjetu. Hojiin nuti hojjennu baay'ee bal'aadha. Keessattuu amma haaraa jalqabne kun Early Childhood Development Directorate kan jennu kun initiatiiviin isaa kantiibaa magaalaa Finfinnee kan ta'an kan addee Adaanach gaggeeffamaa jirudha. Haala addaatiin xiyyeeffannaa itti kenname kan irratti hojjetamaa jiru jechuudha. Egaa maqaama keessanirraa yookaan eegumsaaf kunuunsa mirga daa'immanii jedha. Eegumsaaf kunuunsa mirga daa'immanii yeroo jennu daa'imman mirga qabu jechuudha mitiire. Mirgi isaanii sun akkamittiin haa eegamuu kan jiru irratti hojjettu. Mirga daa'immanii yeroo jennu maal jechuudha? Hawaasa akkamittiin beekuu qaba? Galatoomii. Mirga daa'immanii innaa jennu daa'imni daa'ima ta'uu isaa irraan kan ka'e mirga qabu. Fakkeenyaaf daa'imni barachuu qaba. Daa'imni haala fayyaa isaanii ittiin hordofnu ittiin kunuunsinu seera qabaachuu qabna. Daa'imoonni immoo nyaata madaalame argachuu qaban. Daa'imni maqaa isaanii maatii isaanii bakka haala jireenya isaanii wajjin wal qabate wanni beekuu qaban hunduu isaaniif ibsamuu qaba kan jedhu irraan kan ka'e mirga daa'immanii jennaan. Kanarraan kan hafe immoo daa'imni dhibbaa kamirraan bilisa ta'uu qaba. Daa'imni daa'ima waan ta'eef beekaanis ta'a yookaan immoo osoo hin beekin haala yakka ta'e irratti fakkeenyaaf daa'immoonni waggaan isaanii 12, 13, 14 ta'an hamma 15, 17 irratti haala adda addaa saaxilaman. Kanarraa kunuunsuu qabna, kanarraa eeggachuu qabna. Kanaafuu mirga daa'immanii kan jennu kanaaf kan kana fakkaatanii wal qabatee kan jiran. Yeroo baay'ee mirga daa'immanii yeroo jennu biiroo dhimmoota dubartootaaf daa'immanii gara sammuu namaatti kan dhufu ijoollee abbaaf haadha hin qabne karaarra jiranidha. Warri maatii bira jiru mirgi isaanii eegamaadha yaada namni. Isa kana akkamittiin ilaaltu? Hawaasni keenya kan ilaalcha fayyaan taane innaa leenjii kenninu
innaa namoota barsiifnu baay'ee argaa jirra. Maaliif yoo daa'imni nyaate mana barumsaa yoo deeme haadhaaf abbaan isaa yoo mana jiraatan yookaan immoo yoo haadhaaf abbaa qabaate akka mirgi isaa kabajameef harka kunuunsa gaarii argachaa akka jiru yaanna. Kun garuu dogoggora guddaadha jennee ilaalla. Maaliif saayinsiin maal jedhaa sammuun daa'immanii parsantiin 80 hamma umrii 3 isaaniitti guddatee dhumaa jedha. Kunuunsa gaarii yoo argachuu baatan sammuun isaanii yookaan immoo sammuun keenya qancarree irraa kan jennu kanarraa kan ka'eetti nyaata duwwaa miti. Kunuunsi baay'ee barbaachisaaf daa'immaniifi. Kanaafuu daa'imman tuttuquun, taphachisuun, mirga kennuun yookaan immoo fedha isaanii ilaallee deebii kennuuf. Fakkeenyaaf nyaachuu barbaadanii laata, taphachuu barbaadanii laata, hasawuu barbaadanii laata, maaliif bo'an amala hin barree nutti mul'isaa jiran yookaan immoo amala addaa, amala haaraa maaliif mul'isaa jiran jechuun hubachuu kan qabnu immoo maatiidha. Kanarraa kan ka'e mirga daa'immanii kabachiisuu qabnaa innaa jennu haala amma haasa'ee kana of keessatti qabaachuu qaba malee daa'imman karaa irratti yookaan immoo daandii irratti waanuma argamaniif isaan kaasanii gara maatii gaggeessuun yookaan immoo oolmaa daa'imman bakka itti guddatan moonaa wayii keessatti waanuma galchineef mirgi isaanii kabajameera. Dhimma dubartootaa fi daa'immanii innaa jennu waajjirri kun waan akkasii hojjeta jedhanii callisanii yaada akkasii yaaduun sirriidha jedhee hin fudhadhu. Kanaaf biiroon dhimma dubartootaa daa'immaniif hawaasummaa magaalaa Finfinnee yeroo hojjetutti daa'imman abbaa isaaniis bira jiran, haadha isaaniis bira jiran garuu mirgi isaanii eegameera. Deebiin guddina isaanii irratti isaan eegan tokko irraa argameera hidheetu hojjeta jechuudha. Keessaa gorsa maatii yookaan parental coaching waan jedhamu akkasiin jalqabdan odeeffannoo qabna. Yeroo kana hojjetutti akkamittiin hawaasa dhaqqaba? Mirgoota daa'immanii kabachiisuudhaaf hojiin gar biraatiin hojjechaa jirru immoo daa'imman dhibbaa adda addaatiif saaxilaman. Fakkeenyaaf kan maatii isaanii dhaban yookaan immoo maatiin isaanii tarii jala du'aniiru yookaan immoo badanii argamanii ta'uu mala yookaan immoo sababa biraa qabaachuu mala jechuudha. Daa'immoonni kun sagantaa adda addaatiin tajaajila adda addaa akka argatan goona. Fakkeenyaaf kan maatii qabanii fi maatii isaanii dhabanii yookaan immoo wal badanii kan jiran akka wal quunnaman karaa sooshaal workaroota waajjiroota mootummaa nuti qabnuu fi miti mootummaa yookaan immoo NGO jennu kanaan akka maatii isaaniitti deebi'anii wal quunnaman haalli itti hojjechaa jirra. Karaa biraatiin immoo guddifachaa biyya keessa akka argatan daa'imni mirga qaba. Mirga jechuun mirga maatii argachuu qaba. Kanarratti kan ka'e fakkeenyaaf poolisni maal godha daa'ima jecha isaa fayyadamuudhaaf rakkadheeti namni gatamuu hin qabu yookaan immoo maatiin daa'ima dhiisee biraa deemuu hin qabu. Amaariffaan maal jenna taxiloo itaganye jennaan jechi kun gaarii miti namni hin gatamu jechuudhaaf. Kanarraa kan ka'e maal goona guddifachaa biyya keessatti fakkeenyaaf akka magaalaa Finfinnee kan bara kana raawwii ji'oota 9 yoo argine naannoo 131 kan ta'an daa'imni maatii hin qabne jechuudha. Karaa poolisiitiin kan mirkanaa'e akka guddifachaadhaan kennaman gooneera jechuudha. Kunis haala biraati. Kan biraa immoo maatii yeroo gabaabaatiif kunuunsan Ingiliffaan foster family jennaan isaanis daa'ima ijoollee gara 53 kan ta'an maatii qopheessinee maatii leenjisnee maatii haala daa'imni maatii argachuu qabu hawaasaaf leenjii fi karaa dhaabbolee amantaadhaan karaa iddirootaan istiraakcharii hawaasummaa adda addaatiin fayyadamnee uummata bira geenya. Miidiyaanis jira. Waajjirri keenya immoo kan aanaa gadi kan jiruudhaan fayyadamnee ni barsiifna ni kakkaasna advokeesii adda addaa hojjenna jechuudha. Kanarraan kan ka'e namoonni yookaan immoo maatiin gara waajjira keenya ni dhufu. Haala daa'ima itti gargaaran ijoollee rakkoo keessa kan jiran akkamiin gahuu qabna kan jedhuun kanaan hojjenna jechuudha. Waggaa tokko keessatti daa'ima 100 ol adeemsa seeraan alaatiin daa'imni kasaan daandii irratti gataman taasiseera jechuudha. Egaa tun jaallatiin jecha sanan fayyadamna ilmi namaa gatamuu hin qabu jedhanii haala kanaan karaarraa fuudhanii warri guddisan galata qabu. Guddifachaan immoo aadaa keenya akkuma jettan guddifachaa biyya keessaa irratti hojjennaa jettanii jirtu. Biiroon dhimma dubartootaaf daa'immanii ulaagaa seeraa addaa mirgi daa'immanii guddifachaan eegamu kan boce kan ittiin hojjetu qabamoo maluma aadaatiin namaa kennaa. Kanarratti ulaagaa maal irratti namoonni fakkeenyaaf sin quunnamanii daa'ima fudhachuu barbaadu ta'e dhaggeeffattoota keenyas ta'u kanneen biroo namni guddifachaa fudhachuu barbaade tokko
beekuma kan qabu ulaagaalee akkamii jirame. Ulaagaalee dirqisiisaa ta'an gara 6 qabna. Waliigalatti 10 kan dirqama kan fakkeenyaaf ati guddifachaa biyya keessan daa'ima fudhachuudhaaf yookaan immoo fudhattee maatii taatee guddisuudhaaf feetee yoo gara biiroo keenya dhufte inni jalqabaan fedhii kan ka'e ilaalla. Fedhii irraan kan ka'e immoo maal gochuu qabda? Iyyannoo barreessitee iyyannoo dhiyeessita. Daa'ima akkanaa jechuun umrii isaanii yookaan umrii ishee yookaan umrii isaa kan guyyaati moo kan ji'aati moo kan waggaati moo inni lammaffaa moo saala isaa dhiira moo dubartii barbaadamoo kan jedhu qulqulleessitee iyyannoodhaan gashita. Iyyannoo sanirraan kan ka'e ulaagaalee sitti kennina jechuudha yookaan immoo ulaagaalee dhiyeessina. Ulaagaan inni jalqabaa jiraataa eessaati? Lammii eessaati? Lammii Itoophiyaa yoo taate mirga qabda. Lammii Itoophiyaa taate immoo jiraata Oromiyaa, naannoo Amaaraa, naannoo Tigraay, naannoo Affaar yoo taate achumatti deemtee keessummaa'uu qabda. Maaliifi daa'ima sitti kenninee kana fakkeenyaaf Adaamaadhaa yoo jenne Adaamaa deddeebinee ilaaluudhaaf nurraa fagaata. Kanaafuu maal goona? Dhimma dubartootaa fi daa'immanii Adaamaa jiru saniin wal si qunnamsiifnee ilmoo akka yookaan immoo daa'ima akka argachuu goona jechuudha. Inni jalqabaa lammiidha jechuudha. Lammii fi bakka jireenyaa. Inni lammaffaa galii maal qabdaa? Silaa daa'ima gaafachuutti jirta. Daa'ima guddisuudhaaf fedhii qabdaa. Inni waan gaariidha. Laphee fayyaalessa qabdaa. Manni ka'e daa'immaniif banaadha jennee abdanna. Kanarraa kan ka'e galii maal qabdaa? Daa'ima kunuunsuuf, daa'ima guddisuuf, daa'ima barsiisuuf, daa'ima fedhii isaa mirga isaa kabachiisuudhaaf galii ilaalla. Galiin kan ka'e ji'aan hammam akka ta'e tilmaamtee fiddaa. Galiin kan ka'e waanuma ta'een haa ta'u sanirraa wannaan qabnu galii dhaabbataa fi galii sirrii ta'ee dhiyeessuudha. Kan ka'e garuu ni ilaalla jechuudha. Inni biraa immoo haala fayyaa. Dhibee hin daddarbinee fi dhibee sammuu fi kan akkas fakkaatanirra bilisa akka taate yookaan immoo bilisa akka ta'an dhaabbilee fayyaa irra ragaa fiduu qabu. Kan biraa immoo akkamitti jiraataa jiranii daa'ima fudhatanii osoo guddisan naannoon sun ollaan namoonni naannoo sanirratti isaan beekan maal jedhu amala isaanii akkamitti ibsu. Kan immoo ragaa eessaa fidu diriirra dhaaba amantaa irra musliimoota masjidiirra kiristaanota immoo karaa bataskaanaa yookaan immoo charchiirra barreessisanii fidu jechuudha. Yookaan immoo Finfinnee keessatti kondominiyeemii waan jiraniif koree kondominiyeemii irraa barreessisuu danda'an jechuudha. Kana fidanii eenyummaa isaanii kan mirkaneessu waraqaa eenyummaa fi kan kana fakkaatan yoo fidan akka ulaagaalee isaa ilaalla jechuudha yookaan immoo fudhanna jechuudha. Kanarraan kaanee sooshaal workariin mana isaanii deemee haala itti jiraataa jiran ilaalee mirkaneessa kan dhumaa jechuudha. Maaliifi sooshaal workariin ilaalee wanni riippoortii nuuf godhu nuu biratti naaf gara mana murtiis deema jechuudha. Manni murtii galmee kana kan ilaalu maal godha? Sooshaal workariin maal argee riippoortii maal qopheesse? Maal jedhee? Maatiin kun daa'ima fudhatee guddisuu danda'a jedhee mirkaneesse moo lakki naannoon maatiin kun itti jiraatu daa'imaaf sodaachisaadha. Fakkeenyaaf naannoo faabrikaa fayyaa daa'imaa kan waan dhiibbaa wayitiif kan saaxileessu yoo ta'e maal jedhee fa'aa ilaala jechuudha. Kan kanarraa kan ka'e mirkaneessinee guddifachaa kennina jechuudha. Asumaan xumurree deebinu lammii biyya alaa ta'ee yoo immoo guddifachaadhaaf daa'ima fudhachuuf ka'e ulaagaan akkasuma ni jiraata jedhee yaada. Yeroo baay'ee kana wal qabatee machumaan kan isin naa qabsiiftanii ragaaleen hin badu. Daa'imman ergi guddatanii biyya alaatii dhufanii maatii barbaacha rakkoo hamaatu irra ga'a. Sana hambisuudhaaf waan hojjetaa jirtan jira. Dhugaa haasa'uudhaaf lammii biyya alaatiif guddifachaa yookaan immoo intercountry adoption jennaan hojjechaa hin jiru. Maaliifi mootummaan Itoophiyaa seeraan dhoorke guddifachaa biyya alaa kana jechuudha. Garuu immoo dhalataa biyya kanaa ta'e jireenyi isaa biyya alaa yoo ta'e giriin kaardii yookaan immoo yooloo kaardii yoo biyya keessatti deebi'ee jiraachuu akka danda'u waan mirkaneessu yoo qabaate fi waradaan yookaan immoo qaamni mootummaa akka biyya keessatti jiraachaa akka jiru mirkaneessee xalayaa yoo barreesseef kanarraa kan ka'e guddifachaa fudhachuu danda'a jechuudha. Karaa ragaalee isaanii maatii isaanii barbaachuuf guddatanii yeroo dhufan sana. Kuni baay'ee nutis kan itti rakkachaa jirru fi daa'imni karaa kanaan guddatees baay'ee kan itti rakkachaa jiru waan ta'eef kanarratti kan dhiyoo kanarraa kan ka'e dijitaalaayiz gochuudhaaf hojii baay'ee hojjanneerra. Ragaaleen naannoo 3,700 kan ta'an dijitaalaayiz ta'aniiru kan duraanii jechuudha. Kan haaraa ittuma hojjechaa irra
haraa irratti fuulduraaf rakkoon nu qunnama jedhee yaaddu kan duraan fudhatanii fakkeenyaaf kan waggaa 10 fi 20 fi 30 dura kan fudhatanii kan deemanii guddatanii amma dhufanii mee ragaa maal qabaa ragaa eessaa dhufee abbaan kiyya eenyuudha eessarra naannoo kanirraa nakaasanii hospitaala moo daandiidha moo olmaa daa'immaniiti moo yookaan immoo maatiidha moo maali jedhee kan gaafatu kanaaf baay'ee rakkachaa irra garuu immoo raguma argaa jirru kana dijitaalaayiz gochaa jirra jechuudha. Yeroo baay'ee amma namni tokko maatii isaa dhabee guddatee dhufee yeroo barbaadu baay'ee dhimma miira namaa hubudha. Sooshaal miidiyaa irratti hin argamu kallattii garaagaraan maatii kunaa barbaadaa jedha namni baay'een. Amma mootummaan dhorkeeyyuu seeraan itti gaafatamummaa guddaadhaan hojjetu malee lammiileen hedduun maatii isaanii akka isaan barbaadan beekamaadha jechuudha. Kanaaf mee isinii amma daa'imman 7 7 akkumatti bakkeedhaa argamanii yeroo dhufanii daa'imma kana kunuunsuu fi guddifachaa biyya keessaa kennuutiin cinatti amma maatii isaanii adda baasanii kaa'uuf abbaaf haadha argachuudhaaf tattaaffiin addaa isin taasiftan jira. Dhugaa haasa'uudhaaf miidhaan guddaan namni kan miidhamu keessaa miidhaan guddaan kan jennee fudhachuu fi argaa jirru eenyummaa isaa beekuu dhabuudha. Abbaan kiyya eenyuudha, haati kiyya eenyuudha, maatii kamiirraa dhaladhee eessarraa dhufee jedhu beekuu dhabuurraan kan ka'e sammuun isaanii baay'ee miidhama. Miidhaan guddaas irratti akka jiru argaa jirra. Kan kanarraa kan ka'e hubannoo kanas qabna jechuudhaaf kan kaase akka biiroo yookaan immoo waajjira keenyatti haaluma dandeenyu xalayaa barreessuudhaaf namoota beekan jennee shakkinu gaafachuudhaan namoota immoo haala kana tarii beekuu danda'an jennee kan shakkinuudhaan wal qunnamsiisuudhaan bakka orfaaneej giddugala daa'immanii adda addaa gaafachuudhaan waanuma dandeenye jechuudha ni raawwanna. Gaarii deemaa jirra egaa mareen keenya bal'aadha dhaggeeffattoota keenyaa kan dhaggeeffataa jirtan qophii haadha maatiiti. Obbo Andu'aalem Taaffasee daayirektara eegumsaa fi kunuunsa mirga daa'immaniiti biiroo dhimma dubartootaa daa'immanii fi hawaasummaa magaalaa Finfinneetti argamuudhaan hojiilee isaan hojjetan muraasa kaasuuf jenneetu torbanoota darbee dhimma guddisa daa'immanii waa hedduu kaasaa turre amma immoo dhimma kana guduunfinee darbuudhaaf maal hojjetaa jirtu jennee isaanitti gorre ammallee nu faana turaasiniin jenna. Egaa obbo Andu'aalem daa'imman magaalaa Finfinnee keessaa baay'ee daandiirra turanii baay'ee kadhatu maal jedhu yeroo tokko jijjiiramaan asitti giddugala wayiitti daa'imman kun akka dhaqan odeeffannoo kallattii garaagaraan miidiyaadhaanis argamaa ture yeroo isaan daandiirraa dhibanis argamaa ture darbee daa'imman ammallee daandiirra numa jiru daa'imman sun garam dhaqanii giddugala dhaqanitti immoo jijjiirama akkamii jirame maal hojjetaa jirtu sa'idhu kaasuudhaaf asumaan. Tole daa'imman daandiirraa ka'anii gara giddugala daa'immanii seenanii turtii yeroo gabaabaadhaaf erga taasifameef booda. Warri maatiin qabnee fi of beekan hojiidhaan hojii baadiyyaa keessatti argaman faabrikaa wajjiin yookaan immoo agiroo industirii gurguddaa wajjiin akka seenanii hojjetan biiroo fi mootummaan naannoolee wal ta'anii hojii irratti bobbeessine jechuudha. Kan maatii qabanii fi maatii isaanii beekan immoo maatiidhaan wal qunnamsine barumsa isaanii akka baratan naannoo isaanii irratti akka jiraatan gochaa jira jechuudha. Stiil ammas wanni kun itti hojjetamaa jira. Biiroon keenya waajjiroota adda addaa Finfinnee keessa jiran waliin ta'ee hojjechaa jira jechuudha. Giddugalawwan kun ammallee hojiirra jiru namoonni hin galu hin dandamatu araada qaban garaagaraarraa akka dandamatan ni ramadamu. Erga ramadamanii mee haalli qorannoo keessanii ergasiitii hojiirratti isa ta'u maatiitti deebisanii jijjiiramni isaan qabanoo maal fakkaata duubdeebii akkamii qabdu? Qorannoo fageenya hin qabnu garuu immoo haaluma qabnuun dargaggooleen baay'een haala hojii gaarii irratti akka jiran odeeffannoo qabna. Tarii immoo tokko fakkeenyaaf dhiibbaa naannoo sanirra jiruudhaan fakkeenyaaf maatiidhaan wal qunnamanii erga wal qunnaman booda immoo maatiin qabeenya hin qaban ta'a yookaan immoo waan daa'ima san itti barsiisan itti guddisan fayyaa mirga isaanii itti kabachiisan qabeenya dhabuurraan kan ka'e daa'imni badee deebi'ee dhufa jechuudha gara daandii magaalaa Finfinnee. Kanarraan kan ka'e rakkoo xinnoo arguu irra garuu immoo daa'imoota kanaan haala maaliitiin rakkoo isaanii furuu dandeenya jennee itti hojjechaa irraa fakkeenyaaf NGO'n adda addaa jiru kan nu wajjin hojjetan isaaniidhaan wal qunnamsinee isaaniin akka gargaaramanii barumsa isaanii akka baratan fayyaan isaanii akka eeggamu gochaa jirra jechuudha. Irri caalaa garuu immoo ragaan nuti qabnu ijoolleen daandiirraa ka'anii keessattuu gara hojii irratti bobba'an waan gaarii irratti akka jira. Gaariidha. Waan daandii yeroo kaafnu yeroo baay'ee namoota daa'immaniin qabanii kadhatan argina. Keessumaa dubartoota daa'imman
daa'imman 2-3 of biratti qabatanii isaaniin erganii qabeenya sanarraa sassaabanii galii addaa ofii isaaniitiin uummatan duubi isaanii yeroo argamu akka daldalaatti illee kan ilaalamu jira. Dhimmoota kanaatiin qabsiiftanii to'annoo itti gochuudhaaf wanti sun hojjettan jira tarii immoo waan fakkeenya ta'u waan magaalaa Finfinnee keessaa waan baay'ee jira waan ta'eef kanaan wal qabsiisanii biiroon keessan maal hojjetaa jirame? Wanni guddaan hojiin nuti hojjechaa jirru deekaroonni adda addaa haala adda addaatiin magaalaa keessatti akka banamanii fi namoota akkanaan fakkeenyaaf haala daa'ima qabaachuurraan kan ka'e hojii bobba'uu irratti hin dandeenye maatii haadha ta'a abbaa ta'a bobba'uu kan dandeenye kana akka isaan bira geenyuuf community based daycare center kan jedhaman olmaa daa'immaniiti. Olmaan daa'immanii kun akkuma mana barumsa mootummaati jennee osoo ilaalle fakkeenyaaf jechuudha. Kunuunsonni daa'immanii kuni mootummaadhaan banamanii mootummaadhaan wanni hunduu kan gaggeeffamaa jiru. Daa'ima isaanii akka achi geessanii guyyaa immoo hojii isaanii hojjetanii deebi'anii akka daa'ima ijoollee isaan akka fudhatan haala gochuudhaan yookaan immoo siistamii akkasii hordofaa irra jechuudha. Namoota kana garuu seeraan gaafachuudhaaf wanti tokko guutamuu qabu jennee abdanna. Rakkoorraa kan ka'e kuni taa'ee jennee yaadna. Kanaafuu deekaroonni yookaan immoo bakki daa'imman itti oolan haala adda addaatiin inisheetivii addee Adaanachiin fudhatamee hojjetamaa jiru kun baay'ee guddaadha, baay'ee gaariidha, baay'ee gammachuu qabnaas bajetii isaa osoo argine bajetii wajjira keenyaaf dhimma dubartoota daa'immanii fi hawaasummaaf ramadame irri ol aanaa pirogiraamii ECD jedhamu kanaaf ramadame gara miliyoona 500 ol ramadamee irratti hojjecha. Birrii miliyoona 500 oltu ramadamee deekeeriin kun akka ta'e direct support kan jennu nyaata adda addaa namoota daa'imman umriin isaanii 3 fi san gadi kan ta'e rakkataa kan ta'aniif nyaata 10 wayii aannaniin wal qabatee zayita bukaadoo maalii naannoo 10 ta'u isaan daayireektilii itti kennina jechuudha. Isaan kennamanii fi namoonni ijoollee guddifatan kun tokko amma akka isin jettanitti dubartoonni sababa daa'imaa hojjechuun dadhabeedhanii kadhaadhaaf daandii irratti akka hin baane taasisaa. Daa'ima isaanii iddoo oolmaa daa'immanii sana guyyaa geeffatanii hojii isaanii deebi'anii akka isaan galan achi galgala akka isaan fudhatanii galan. Kana biratti immoo gargaarsi nyaataaf garaagaraa akka taasifamuuf magaalaa Finfinnee keessatti akka hojjetamaa jirudha. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa kan dhaggeeffataa jirtan qophii haadha maatii guddisa daa'immanii irratti torbanoota 3 darban haasofne torban 4ffaa kanatti biiroo dhimma dubartoota daa'immaniif hawaasummaa magaalaa Finfinneetti argamneetu daayireektara eegumsaa fi kunuunsa mirga daa'immanii obbo Andu'aalem Taaffasee waliin kan nuti haasa'aa jirru. Obbo Andu'aalem egaa amma magaalaa Finfinnee inishiyatiivii kantiibaa Adaanach Abeebee taasisaniini bajetii guddaan ramadamee fi daa'imman akka sirnaan guddatan daandii irratti akka hin argamne taasifamaatu kan inni jiru. Kana wal qabatee amma dhimma dubartootaa irrattis ni hojjettu waan ta'eef magaalaa Finfinnee keessatti haadholii dadhaboon ijoollee isaanii guddifachuu hin dandeenye akka isaan gargaaramanis godhaa jirtu. Tariitii kanaan wal qabatuu danda'a ta'a jedhee waan yaadu dubartoota kallattii garaagaraatiin hojii hin malleef rakkoolee garaagaraa irrattis argaman gargaaramaa akka jiran giddugalawwan oomisha garaagaraa faabrikaawwan garaagaraa akka hundaa'anii dubartoonni kun itti carraa hojii argatanis kallattii isin itti gootantu jira. Dubartoonni carraa hojii argachuu kun giddugala garaagaraatti akka dhufan manneen dhugaatii garaagaraa irra warra hojjetan magaalattii keessatti alnaamusummaa kallattii garaagaraan jirullee dhabamsiisuu keessatti gahee guddaa qaba. Kanaaf mee wantoonni kun mirga daa'immanii eegsisuu irratti hojii keessan akka daayireektara keessanitti hojii keessan milkeessuu keessatti gahee akkamii qabame? Dhugaa ta'uudhaaf wanni kun gahee baay'ee guddaa qaba. Maaliif mirga haadhaa osoo hin kabajiin mirga dubartii osoo hin kabajiin mirga daa'immanii kabachiisuu jechuun faallaa nutti ta'a. Maaliif mirga haadhaa erga kabajnee booda kan daa'imman kabachiisuu qabnu. Kanaafuu daayireektarri biraa jira immoo yookaan immoo dipaartimantii kan haadholee dubartoota irratti hojjetu immoo kan biraa jira. Hojii baay'ee guguddoo ta'an irratti hojjetamaa jira jechuudha. Keessattuu haati hojjetaa taanaan baay'ee gaariidha kunuunsa daa'immaniitiif. Maaliif galii ufii yoo qabaatte abbaarraa hin eeggattu abbaan manaa irri caalaa hawaasa keenyaan innaa ilaallu dhimmoota hawaasummaa adda addaarraan xiyyeeffachuudhaan kan ka'e maatii isaa yookaan immoo ijoollee isaa dagachuu danda'a. Galii qabu hunda isaa mana sarara hin oolchuu ta'uu mala. Fakkeenyaaf haadha taanaan waanuma argattu sanirraa wanni kun daa'ima kiyyaaf maatii kiyyaaf mana kiyyaaf hin fayyada jettee bitteetiin galti jechuudha. Nuti immoo gara dhiiraatiin yoo ilaalle haadhuinuu tapannuu maalii dhimma hawaasummaa adda addaa waan qabnuuf qarshii keenya achirratti oolchina jechuudha. Kanaafuu galii ufii isheetiin daa'ima isii kunuunsuu fi galii abbaatiin kunuunsuun garaagarummaa
guddaa qaba jechuudha. Kanarraan kan ka'e haati daa'ima kunuunsuudhaaf galii yoo qabaatte ji'uufii yoo qabaatte baay'ee gaariidha jennee yaadna jechuudha. Ayyee egaa kanaaf haadholiin giddugala garaagaraatti carraan hojii uumamee fi hojjetan kun daa'imman seeraan akka guddatan magaalaa Finfinnee keessatti alkallattiidhaan deeggarsa akka inni taasisuu numa beekama jechuudha. Mee gara dhumaatti deemaa jirra. Sila dhuma jalqabarratti waan nuti kaafne tokko jira. Gorsa maatiidhaaf kanneen kennan paarental koochii irratti kan hojjetan dargaggooti yeroo dhiyeenyaatti ramadamanii magaalaa Finfinnee keessatti hojjetaa jiran akka jiran biiroo keessan daayirektara keessan jala akka jiran hubanneerra. Hojiin asirratti karoorfame maal ture? Hagamis milkaa'eerame? Hojiin kun haaraadha. Namoonni kun piroofeeshinaalii digirii yookaan immoo dippiloomaa qabaachuun dirqama miti. Uummatuma keessa yookaan immoo hawaasuma keessa hojii kana hojjechuudhaaf ni danda'u kapaasitii qabu jennee uummata keessa yookaan immoo hawaasuma keessa listii goonee fudhannee irratti hojjennee leenjisnee barsiifnee garuma hawaasummaatti bobbeessine jechuudha. Kanarraa kan ka'e sooshaal workeroonni naannoo 7,000 ta'an ni jiru amma. Hojiin guddaan isaan hojjetamaa inni mana tokko yookaan immoo maatii tokko mana isaanii deemanii mana keessa seenanii haala maatiin sun itti jiraachaa jiru. Fakkeenyaaf nyaata daa'immaniif akkamitti qopheessuu akka qaban ni barsiisu. Akkamitti walii galanii daa'ima isaanii yookaan immoo jiruu isaanii akka jiraatan leenjii itti kennu isaan wajjin haasa'anii rakkoo maatii san keessa jiru fakkeenyaaf rakkoo waliigaltee rakkoo xiyyeeffannaa daa'immaniif kennuu dhabuu maluu ta'a. Kanarraan kan ka'e barsiisanii fayyaa fi haala kunuunsa daa'ima isaanii itti kunuunsaa jiran ilaalanii qajeelcha itti kennaa deeman jechuudha. Yeroo tokko osoo hin ta'in irra deddeebi'anii hojjetu hojii kana. Egaa kallattii kanaatiin gorsitoonni maatii isin ramadan 7,000 ta'an magaalaa Finfinnee keessatti hojii milkoomaa hojjetanii guddisa daa'immanii irratti milkooma gaariin caalatti akka dhufuu fi daa'imni kamiyyuu maatii dhabee karaa irratti akka namneef hojii hojjetaa jirtan akka inni milkeessuun abdadha. Turtii bal'aa taasifne egaa hojiin keessan bal'aadha hedduu tuquu dhiisuu dandeenya. Dhumarratti dhaggeeffattootaaf hawaasaaf guddina daa'immanii wal qabatee hubannaan hawaasaa sadarkaa maaliirra jira? Maaltu irratti hojjetamuu qabaa? Isa jiru irratti dhaamsa yoo qabaatan achumaan carraa isiniif laadhame. Galatooma isinis dhuftanii nu daawwachuu fi carraa kana nuuf kennu keessaniin baay'ee galateeffachaatiin hawaasni kamiyyuu hawaasni baratees hin barannees hojjetaa kan ta'es kan hojjetaa hin taanes jechuun hojii kan qabus kan hin qabnes ta'uu danda'a. Hawaasni kamiyyuu mirga daa'imman kabachiisuu irratti haaluma duraanii saniin daa'imni carraa isaatiin guddata jennee yookaan immoo baraasuu iddilee algaal kan jennu jechuudha. Kanarraa baanee daa'imni nuti har'a seeraan kunuunsinee guddifnu kanattu boor biyya bulchaa biyya gaggeessaa biyyaaf lammii gaarii ta'a jennee waan amannuu fi kan immoo kan argaa jiru waan ta'eef daa'ima irratti xinxallee yookaan immoo xiyyeeffannee daa'imaaf haala addaa kenninee guddisuu kunuunsuu mirga isaanii kabachiisuu qabna jennee waan abdannuuf yookaan immoo waan yaadnuuf kanuma uummataaf barsiisaa irra keessattuu maatiin kamiyyuu positive parenting yookaan immoo guddisa gaarii irratti beekumsa gaarii qabaatee daa'ima isaa kunuunsuu qaba jennee amanna jechuudha. Kanarraan kan ka'e immoo akkuma yeroo abboolee fi haadholii keenya daa'imni tokko kan maatii tokko duwwaa otoo hin ta'in kan biyyaati jennee yaadne kan naannooti jennee yaadne ollaanis namni daa'ima san beekus dirqama qaba. Daa'ima kana mirgi isaa yoo kabajame lammii gaarii ta'ee guddata. Mirgi isaa yoo kabajamiin daa'imni maal ta'a? Lammii mirga namaa hin kabajne ta'e jechuudha. Maaf mirgi hin kabajamne maaf mirga nama biraa kabaja jedhee yaaduun kanaan wal qabatee waan guddatuuf kanarratti xiyyeeffannaa qabaachuu qabna jennee ergaa dabarsinaa. Kan biraa immoo daa'imman rakkoo adda addaatiif saaxilaman karaa itti gargaarru karaa isaaniif geenyu akkuma maatii fi hawaasni duraan itti jiraate Oromoon garaan isaa bal'aadha rakkoo baay'ee danda'ee jiraata keessattuu maqaan guddifachaa jedhu uummatuma kanarraa kan ka'e akka biyyatti itti fayyadamaa irra kanaafuu daa'imman rakkoodhaaf saaxilaman kana gahuu fi rakkoo isaan irra gahu kana nutis haaluma dandeenyuun waanuma qabnuun gargaaruu fi kunuunsuu qabna jennee yaadna. Kanaan biiroo keenya cinaa akka dhaabatan dhaamsa fi ergaa dabarsa galatooma. Ulfaadhaa dhaggeeffattoota keenya egaa dhimma guddisa daa'immanii irratti haasawaatu turre daayirektara eegumsaa fi kunuunsa mirga daa'immanii magaalaa Finfinnee obbo Andu'aalem Taaffasee waliin
turtii taasifnee jirra. Egaa yeroo biraas biiroo dhimma dubartootaa daa'immaniif hawaasummaa magaalaa Finfinneetti deebinee dhufnee isin dubbifnee dhimmoota biroorree isinirraa odeeffannaa yeroo biraa ammaaf yaada nuuf kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin ulfaadhaa. Isinis galatoomaa sagantaa fi hojii baay'ee gaarii ta'e hojjechaa jirtu itti fufaa jechuudhaan hin galateeffadha. Hayyee ulfaadhaa. Mama. Ayo. Tete. Harme. Akko. Mama. Harme. Ayo. Haati maatii hortee biyya tokko taati. Haadha maatii biyyaa biyya haadha maatii. Haadha maatii. Sagantaa raadiyoo haadha maatii. Sanbata duraa yeroo hundumaa waaree booda